waaqayyo lafa kanatti isiniif godhe dhugaabaa warra isin bukkee jiran illee maal keessan akka ta'e nuuf ibsa. Maqaan koo Biraanoo Yelaan jedhama. Jiraatu marga kanaatti. Isaan kun immoo maatiidhuma kooti. Waaqayyo na gargaaree bifa kanaan iddoo kana na dhaabu isaatti waaqayyoon na galateeffadha. Ani waa'ee mucaa kanaati nan dhugaa ba'u. Mucaan kun jaajaffaa guyyaa 17 duraan garaa na dhukkubadhaa ture. Otoo guyyaa sana ga'ee jechuudha. Garaa na dhukkubaadhaa mucaan kun namoonni kaan immoo miidhama jedhu maal jedhu isaan utuma laallu gaaf ta'ee miidhama nan geessee miidhama sanaan fayyuu hin dandeenye mucaan deebiseef jedhanii haashaanii nan galee isa booda gaafa 17 sana sanbata ture guyyaansaa gaafas as deemeetuma dhufe mucaan kun lukumaan deemee dhufeeti isa booda ani nufni akka carraa gaafasii shiifaana dhufee deemeetuma dhufe gaafas ga'uu hin dadhabe akkuma hirribaa godhee sholol godhe mucaayi naa dawwaltee nan dhufee fudheetanii hakimii gaafan geessu mana hakimii dhuunfaan geesse isaan laalanii garaasaa laalan garaana dhukkuba jedhaa deenanii ittinnaan garaasaa laalanii asiraasaa hundii kaasanii mucaan kun tirfanjatiidha deemiitii karaa dhuunfaan dandeessu waldaa kan mootummaa xeenaa xaabiyaa deemiitii riiverii fudhadhu naan jedhanii achi xeenaa xaabiyaa gujjee deemee isaanis riiverii hoolota saadamootti naa caafanii saadamoo nan geessee saadamootti isaanis laalanii hin hojjennadhanii baay'ee wanni jedhanii waan hundumaa na bichisiisanii ka'anii sodaatanii na waamanii abbaa mucaa kamennaan nan jedheen sodaatanii isa booda nuti mucaa kana sodaanne waan haashaameef baay'ee ulfaateera madaansaa keessa wanni ta'e ati deemi Phaawulos fudhuuti mucaan kun nu harkatti akka waan taane Phaawulos sii wayyaa naan jedhan achumaananii sodaattan taanaan hin tuqiinaa dafaa naa barreessaan jedhe isa booda sanbatuma isaa naa barreessanii ambulaansii naa waamanii doktora tokko naa lamadanii Phaawulos deemne Phaawulos akkuma deemneen doktorri nu faana deeme dhimma keenyatti mee diingafteenyaa kifileetti dhimma keenyatti meetiin itti nu laate achitti isaan nu simatanii booda mucaa kana laalan andaganaa siraasaa hundii kaasaniitiin mucaan kun keeziin isaa ulfaataadha halkan kan andaganaa qoricha sa'aatiidhaan fudhatee madaan isaa gara tokkotti sassaabamee tirfanjatii sana bichaa yoo ta'e bichaa opereeshinii goona malee isa kana mucaa kana opereeshinii ammoo goone nu harkatti waataa waan ta'eef halkan kanaaf qoricha bittaa sa'aatiidhaan qorichi laattamaa fi bulanaan jedha isa booda isheedhanii naa barreessanii qoricha deemeen bitee qoricha sana bitee halkan muluu sa'aatiidhaan laachaa fi bulaniit gaafa sanyoo bariisaa asiraasaa hundii ganaa ajajan waan inni irra ga'ee laalladhanii asiraasaa hundii na ajajanii asiraasaa hundii nan deemeen gaafa sana immoo asiraasaa hundiin baay'ee warafaa godhatee nuti achi bulle garuu warra qaxaroo wajjin kaardii irraa fuudhanii baay'ee namni baay'eeti isa booda mucaan immoo tukkusaatii isaa baay'ee ol ka'ee mucaan na harkatti cannaqamee achumaanan doktora biraatiin isaan sun dhaga'uu dinnaan deemeen doktor mucaan akkatti na harkatti tukkusaatii isaa ol ka'ee na harkatti dhiphataara ani asan bulee warra ganaa qaxaroon dhufe faana na wanni jechaa jiru jennaan doktorichi deemee qoy bakka adeet ispeeshaaliitti dawwalee kootaatii keezii mucaa kanaa laalaa nutti ulfaatee kootaa laalaa dheet ispeeshaalichatti dawwale ispeeshaalichi dhufee harkuma irra godhee laalee garaasaa laalee akkatti akkana godhaatii deema ol fudhadhaatii jedheen amma fudhadhaa jedheen achumaan isaan isumaan fooqii torba farratti ol fudhatanii mucaa kana naannoo sa'aatii 7tti kan jalqaban naannoo sa'aatii 8 walakkaa booda mucaa kana arguu dandeenye ani deebi'ee dhaabbatee bifa kanaan laalayuun seene waaqayyo immoo na gargaaree mucaa kana mangaagaa du'aa harkaa naa baasee kan diinni murteessee du'aaf fide waaqayyo mangaagaa du'aa harkaa baasee addana kana bifa kanaan nu dhaabuu isaatiin waaqayyoon deebi'aa naa galateeffadha. Isa booda isa kana isaan murteessanii naani namni nuti achi jirrayyuu raajii faatti nu dawwalaniitiin mucaa wayii nu dawwaltee akkana mucaa wayii waldaa keessanii akkasittiin opereeshinii murteeffameera naaniini raajiin faa madaan xinnoo jira garuu lubbuutti waan ta'uudhanii sagalee nu baasanii akkuma isaan jedhanii waaqayyo lubbuu isaa maan goone mucaan opereeshinii ta'uu ta'eera garuu bifa kanaan
waaqayyo naa qallalchee mucaan koo dhaabbatee naa deemuu danda'e. Kanan dhugaa baa ammas naa galateeffadhaa waaqayyo. Ammallee irra deebinee salubbuu wallaalaa kanaa du'a oolchee galata guddaa illee guddaa Yesuusiif. Bifa kanaan otoo jiru torbee tokko achi na teessanii algaala nuu laatanii torbee tokko achan ture. Torbee tokkoof achi torbefamaa tureetiin isa booda torbee isaatti immoo torbee isaatti beellama naa laatanii. Torbee isaatti beellama kootiin beellama isaa boru kan jedhanii andaganaa urate madaansaa kun hin urate. Achumaanani maali waaqayyoo ani immoo durayyuu mucaan kun nama guddaa miti waan ta'e baay'ee na rakkisaa ture mana kimii sanatti namni guddaani waan ta'e amanee fudhate taanaan wanta sana si gargaaree godha. Ijoolleen garuu baay'ee si rakkisu baay'ee na rakkisaa ture. Hogguu deddeebisus ta'e hogguu qoricha adda addaa fudhatu baay'ee na rakkisa. Asii mataasaa yeroo deddeebisu makiinaa ishiin jedhu atubistaraadhaa amma Paawulositti hangateettii kootti baadhaa ture. Kaza gaafa torbeesaa sanaa qaxaroo isaanii sunitti qaxaroon boru ta'ee arra urate. Uratee booda achumaanan qaxaroo sana durseenu mali dhaqee gaafa naquun laalaniit indaganaa mucaan kun akkattiin uratee tarattaramaa deema taanaan dagaa qaba. Indaganaa dingatanyaa kifilitti deebiteetiin dhimmi isaa akka haaraatti ilaalamuu qabanaan jedhe doktorri tokko. Achumaananii boru qaxaroon kee waan ta'eef har'a ilaalame deebisanii siif ashaganii bor deebistee dingatanyaa kifilitti deebitaa asirraa saawundii ka'ii galii naan jedhe. Ishee asirraa saawundii ka'ee nan galee wuxeetii isaa naan baane achumaanan borumtii qaxaroo koo akka sa'aatiitti naa qabanii gaafa sana immoo akka carraa guyyaa isaa guyyaa roobii ture as kadhata jira ture. Naannoo sa'aatii 5 hogguun dhufu kadhatarra jiru asumaanan kadhachiifadhee waan mana kee jireenya kee maatii kee hordofutu jira waaqayyo sirraa cabseera gammadaa dhaqi wanti haaraan homtuun ta'u waaqayyo sii xumureera naan jedhanii raajiifaa anis kadhachiifadhee nan deeme asirraa saawundiin sunis keessi isaa nagaadha madaa malee madaa kana immoo dhiqamuu barbaachisa mucaan kun haa dhiqamu malee andaganaa opereeshinii haaraa isan barbaachisu hin jedhu asirraa saawundichi nagaanaa ta'e waaqayyo kanas waaqatu godhe waan ta'eef naa galateeffadha. Amma ergaa sitti dhuftanii kadhachiistanii fi madaan sun fayyee mucaan keessan amma nagaadha jechuudha. Nagaa isaati amma madaan isaas fayyee fiira mucaan koos taphachuu naa jalqabee of eeggannoo bichaa godhiif naan jedhan malee madaa addaa ofirraan qabu amma duudee fayyee fiira kana immoo kan naaf godhe waaqayyoodha. Hooyi dandeettii kootiin otoo hin taane beekumsa koon otoo hin taane waaqayyoon na gargaaree naananii bifa kanaan mucaan koo dhaabbatee naa deemuu danda'e gargaarsa waaqayyootu naaf ta'e. Raajiinfaas baay'ee na bukkee dhaabbatanii mana dhufanii fi kadhatanii fi mucaa kana dhufanii ilaalanii kadhatan bukkee dhaabbatanii waaqayyo isaan haa eebbisu bara isaanii isaan haa eebbisadhaan haa eebbisaa raajiifaa. Isaan haa eebbisu amma ammaasa. Tole abbaa warraa keessa waa'ee mucaa keessanii baay'ee dubbataniiru hafeera kan jettan yoo jiraate isinillee itti dabalaa waaqayyoon galateeffadha. Ani hafeera kanan jedhu waaqayyo irbaatuma gaddaanaa nyaachisuu na oolchuu isaati. Miila keessaniin dhaabadhaati waaqayyoon naaf galateeffadha. Salphaa miti salphaa yeroo sanatti ciniinsuu keessa turre lafa lidhu dhabne wanta goonu dhabne daa'imadha. Isa durayyuu midhaan dhiisee ture isa dura torbee tokko dhol dhukkubsateera walitti gobaa ta'ee deema. Isaan booda jimaata isaa ja'affaa gaafa bultii 15 jechuudha. Sagantaa fayyinaa guyyaa jimaataa irraan fidee naanii toora sana gubbaan taa'e gaafa inni kadhachiisuuf as ba'u dunkaana gaddaa mana keetiif qophaa'u seexanni qopheessaa jiru waaqayyo sirra dabarsanaan jedhan raajiinfaa. Ameen yaa waaqayyo akkati jettee haa ta'u baqqaa dheetan fudhadhee nan galee qidaamee isaas akkasumatti tollee sanbata isaa fudhadheen dhufee baay'ee as keessatti na harkatti akkuma inni jedhedha na harkatti dadhabee nan dawwalee fi inni fudhatee deemee sagantaa xumureetan gara manaatti ishee kana fudhadhee nan galee gaafa galee dawwaluu fi
kottu mee wanta mari'annu jiraanaan jedhe maal mari'annaa maaltu ta'ee jennaaniin kottu yeroo machi geenye mari'anna yerootti na bira geesse jedhe maal mari'anna maanni rakkinni isaannaan opereeshinii goona jedhaniiru jennaan lakki ta'u kun ta'uu danda'u waaqayyo akkamitti inni salphisa jalqaba sisannaaf kenne fedha isaanaa kenne ta'anoota baay'ee keessatti rakkinoota baay'ee keessatti dabarsee na gargaaree asiin naga'e har'a orma gidduutti na dhiisaa jedheetan otuun mormuun ishee kana namatti kennadheetan waaqayyoon otuu waliin morminuun isa bira ga'e isa bira gaafan ka'u gara saadamoo gara hoolotaatti nu barreessaniiru amma kana gidduutti nan dhufe otuu nachi hin deemin han dhufeetan taappeellaa irraa silkii isaanii fudhadhee naa hojjechuu didee nama biraan narraa kaase gaafa isaan narraa kaasan isaan booda waan akkanaatti ta'ee jiraati raajiin fayyoon jiran ta'e hadaraa ani waldaatti miseensa guutee jiru kana malee hin beeku ammoo yeroo kanatti immoo namni na barbaachisa isaantu na barbaachisa waan ta'eef kadhataan akkana bira dhaabbataniif adaraa yeroo isaan galanitti naa himaa dheetanii nan sokkeen isaan booda obboleettiin koo tokko dhufteetu lalisee dhamti mucaashee akkas ta'uuf jedhaniiti kadhadhaafi jedhanii gaafatti manii isaanoo madaan xiqqoon tokko hin jirti garuu lubbuutti waan ta'u jedhameeraati sodaatiin karaa raajii faanaan jette mucayyoon sun dura doktorotaan falmii qaba yeroo isaan kottuu farramii operaasyoonii haa ta'u jedhan hin ta'u yoo du'ees akkasumatti haadu yoo fudhatees harka isaati yoo guddifatees harka isaati eeginaan jedhee akka buufnatti kenne malee nafsi mucaa kana harka isaa jira waan ta'eef ani murteessuu hin danda'u jedheetanii isaan booda erga sagaleen naa bahee sagaleen si ergameera sagaleen si baheera gaafa mucayyoon sun naan jettu nan farrame gaafa kutaa opereeshinii galchan inni baay'ee raafamin inni nutti dubbate amanamaadha nun gatu foon saacituyyuu foon Yesuus Kiristoosin bakkatti deebi'e hin guutaa hin sodaatin hin jedheeni inni booda mucaa kanaa galee operaasyoonii ta'uudhaaf dursee ba'a inni kun achi keessatti waa ta'e jedhanii olloonni wal harkaa fuudhanii odeessuu nu dhoksanii ani garuu kana abdadhee amanamadhee bahe manaa nan ganne nan salphifne Kiristoos fuula keessaan galataan na dhaabe naa galateeffadhaa. Sawwallaalaa kana du'a oolchee akkaataa kanatti galataan isaan dhaabe galata guddaa ilillee guddaa harka keenya walitti buufne Yesuus ilma Waaqayyootti ulfinnaa taammanne itti dabalaa galata guddaa Yesuus ilma Waaqayyootti. Safara kana ture iddoo kanarra ture har'a kunoo guutuu ta'ee iddoo isaa duriitti deebi'eera sabni Waaqayyoo isa kana godhu Waaqayyoon galataa naa galateeffadhaa guddisaati. Nama fayyisu miila keenyaan kaanee dhaabbanne harka keenya walitti buufne ilillee guddaa galata guddaa Yesuus ilma Waaqayyootti ulfinnaa taammanne kunillee harka keessan raasaa ilillee guddaa Yesuus toora eebbifamaa bara baraan nu qabaatu gooftaa ta'a. Hin turini na yaadadhu Hammasitu obsana laatu. Maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gochaa Waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhe dhugaama. Kun jedhama shaabee dartaan dhufee Waaqayyo waan guddaa naa godhee duraan dursee kabajamtoota saba Waaqayyoo nagaa jirtu nagaa Waaqayyoo siniif haa dabalamu marree inni jiraannan nagaa arganne lafa kana dhaabanne torban jimaata dhufuu iddoo kanan dhufee Alan ittiin dhufeefis immoo mucaan koo torba sadan qidaamee darbee biyya alaa deemee achi torban jimaata darbee sagalee wayii galgala bilbila ibsaarra bushadhee ganama banee ulaalu ani jira Waaqayyoof haa galatu lafa deemutti harka namaatirraanan taraa deemaa harka namaarratti iddoo afuritti dadabarsaniiru gaafa idin nama shanirra geesse hojiitti baatanaan jedhanii maaliyaa gooftaa mucaa koo kakuudhaan baaftee Yesuus
maaliif jooraa gootee jedheen gaafii natti ta'ee waaqa fuulduratti gaafan gajjeeru mimmaanifuu marsii deebisuu dadhabe waaqayyotti gaafan waaqayyotti deebisuu dadhabu deebimee garbeelii bahee kadhata mana waldaa dhaqiqan jedhu keessa koo fide achumaan mimmaan koo xaragadhee olma jedhee carqii koo keewwadhee kaadhee dhufe suuruma san baadhee dhufe maal ta'e mucaan kunii jennaanii lakkoomaan taanee biyya alaa deemee hojiin argannee naan jedhee jennaan kadhuu bakka xumuramee fi dhuftee dhugaa baataa jedhe amiin jedhee waaqayyo naa gargaaru kaa dhufee dhugaa baannaa si gargaara dhaqii naan jedhe asumaa galee tanani mucaan kallattiinuma akkuma galee lafa akkasuma taa'e naa dawwale achumaan leeloo lammaa koo jirta maaloo amma kadhataa ol seene ergaanatti na dabarsite baay'ee na dhiphisee waaqa fuulduratti mimmaaniifuu gajjechuu dadhabeeni kadhata wayii garbeelii bahee jennaani waldaanani dhaqee baqaasii xumuramee deeminaan jedhe tokko laatan eeyyan jedhe baay'ee gaariidha anas waaqayyo na gargaaree lafa kanaan na ga'e kun hojiitti bahee naan jedhee na gammachiise akkuma na sii galee nan gammachuu dhaga'e kanaaf ilillee naa laadhaa waaqayyo akkuma dhuftanii asitti kadhachiifattanii isaanii kadhachiistanii hojiin argadheera jedhee isinitti meeju eeyyan asii gallaan manan sagalee isaa kanuma dhaga'e waaqayyo lafa yaadanuma nama gaa warra akka koraafamtan abdii godhadhaa waaqayyo abdii keenya waan ta'eef abdii dhaabata keenya fi kanaaf irraafamina waaqayyotti dabarfadhaa warra akka koraafamtan garaan dhalaa baay'ee nama raasaa jiru kanaaf waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee galatoomaa ergaan koo kanuma galateeffannoo sammuu waaqayyoon walgaluun furra billabaatu qalameetu wallaanuun furra dullabaatu dhaanameetu tokko godhin furra waliinooni araarsa biyya kuma walqooni warra jaalalaati masii araaraaf qalame warra faasikaati aarsa araaraaf si maqaan keessan eenyu sadartanii gochaa waaqayyo lafa kaasiniin kun dhuguma Gaurii Addisaatii ani dhufeessa sumaadhaati. Inni waaqeffadhu asumaadha. Gochaa waaqayyo naaf godhee guddaadha. Kana keessaa waan gabaaf haaban dhugaabaa. Daa'ima kana garaamatti baadhee baay'ee lolamaan ture jireenyi kun nagaan qabu. Lolamaan ture kanarraan kan hafee bakka nan hibbadha ture. Garaamatti naafee guyyaa tokko nagaan arganne. Achumaan ani bakka nan bu'aa waaqayyoon gaaffiin gaafadha. Dhala naa laachuu kee na rakkisuu fi yaa waaqayyo maaliif dhala naa laattee jireenya naaf dabdeen baay'ee boo ture. Utuman kanaan jiru utuman kadhadhu waldaa kana guyyaa jimaataati. Dhufee raajiin fa'aa kadhachaa turanii kadhachaa naa boodarraa ergaa mootoo dabarsaa jiraniiti. Ergaa natti dubbatanii gaafa naan jedhanii naa kadhatanii laphee gaddee kana garaa gaddee jireenya gaddee kana yaa waaqayyo ati gammachiisi mana ishee ilaali naan jedhanii asitti nafaana jilbeeffatanii naa kadhatan ture kanumarraan kan kaase achumaan ka'eesi lolli diinaa amma gaafa dawutti illee na biraa hin hafne baay'ee rakkadhaa baay'ee dhiphadha ture achumaan kanumaan itoo hin jiru daa'imni kun garaa kootti gizee sadii duutee gizee sadanuu bakka furmaata dhabee asumaan dhufa ture soomaaf sagada sinaquu guyyaa jimaatas inumaan dhufa ture achumaan bakka guyyaa raajiin fa'aa guyyaa jimaatas inumanaa kadhatu harka waaqayyoo kaa'e harkuma waaqayyootu fuudha. Sodaati waaqayyo si wajjin hin ta'a jedhanii naa kadhatu ture kanumaan ituman jedhu ammas sinuman lolamaa bakka jireenyi koo takkaan argatu jireenyi koo duwwaadha isatti sanattis karaan cufaadha bakka abdii kutaarraa hin jira garuu waaqayyo nan gannee asuman dhufa ammas guyyuma sadan kana isuma akkas gizee sadii daa'imni garaa kootti duutu waldaama kanamatti ni kame isa dhumaa qaamee keessuma ture isa dhumaa bakka diinni afuura buduwaati abjuumaan na lolanii abjuudhaan na lolanii halkan sana gaafam obbaru afaan koo xaxameera bakka jireenyi koo tokko hin jiru mimmaan nan bu'aa inni waan bira jiraate na arguu hin danda'u bayyaaduma boosee maciisaa isa wajjinis nagaan qabnu jireenyi keenya lolamaadha manni keenya lolamaadha duwwaadha bakka garuu waaqayyo duwwaa irratti nu jiraachise isuma kanaaf waaqayyo naa galateeffadha akka keessa walitti buusa waaqayyo galateeffadha saduwwaa irratti nama jiraachisu diinni yoo nama loleenyu waaqayyo nama moosisa kanumaan ani toon jiruuti achumaan isa dhumaa gaaficha sanbatatti bariidha qaamee keessumatti deemaa jirra inni gaaficha afluwaan dubbadhu galgala ganama sana namnis nan argu uffata uffachuufis nan dadhabee fuudhus nan dadhabee
arragaa nagalaafachuuf jedhu waaqayyo garuu numanatti dubbatta dabarsitee katina laanis nan beeka jedhee hinaaf wanarraa fi nan du'a eenuman tiradhee dhufee afaan koo dubbachuu hin danda'u garaan koo cannaqameera nan dhiphadha ture baay'ee baqa kana koottis na hudhama ture ituma kanaan jiru nan dhufee nan taa'ee ofirra jiru as waldaa dhufee karaa kanan taa'a ture namni nan argu garuu dhiphina keessan jira yaa waaqayyo too mana keetii jiruutii lubbuun koo du'aan gadi ba'aa nan ilaaltuun jedha ture achumaan raajiin faas ba'anii wangeela dubbisuu jalqabanii achumaan wangeela dubbisanii micayyoo wayina bira teessii ani dhiphachaan jira of gadhiiseera bakka barii warra ta'a malee yaaduman jiru yaaduman ta'a achi natti dubbachuun afaan na hidhameera itti dubbachuu nan dadhabe kanuma raajiin faa itoo wangeela dubbisanii ka'anii kadhannaa jalqabanii afurri hamaan ni jira garuu wangeela booddee hin kadhanna waaqayyo hin cabsa jedhanii itoo makanaan jedhaniiti dubartiin garaatti baattu hiphachaa bultee abjuun taane keessa bultee waaqayyo sirraa cabsa jedhanii baqaana ta'uu baree achumaan xiqqoo jajjabaadhee wangeelli yeroo lallabamu xiqqoo ishee natti furee wangeela dhaga'uu nan jalqabee ba'uuf milli koo hidhamaadha yoon bees nan du'a yoon du'es asuma manni du'aamti koosii ba'uu wayyadhee man cakkanee taa'ee achumaan naa kadhatanii raajiin faa nagaan ta'ee narraa afurris iyyee ba'ee nan galee ituma kanan kafayyaama ta'ee itooman jiru galataaf si dhaaba jedhaati harkatti qabaa jedhanii kun akkuma isaan jedhanis galataaf na dhaabeera meenaa galateeffadha waaqayyoon saddaa yoo mana yaalaa dhaqee ganaadha hin geenye fayyaadha daa'imni ishiis nagaadha ishiinis nagaadha kanaaf iyyuu maa gochuu hin dandeenyu galaanuun jedhu turanii gizee sadii mana yaalaa deemee ciniisuu madanii maatiin konkolaataadha nageessanii garuu ciniisuu miti loluma diinaati yaa waaqayyo dubbatteetta dabarsitee akka dinan laallina namana kana booddee amma gaafati guyyaa keetti kadhachaa mansi eegadhe gaafa bakka maatiin ji'a tokko hundummoo bakka ciniisuu gochuu dandeessu nyaadhu nuguu waan nyaadhus bakka naan sifaa'u achi tooma kanaan ammas mana yaalaa sana dhaquu achi ammayyuu hin geenye milikkita argee naqe bakka maatiinis isaa miilana yoo ta'uu baate hospitaalatti si dabarsina inni miilana du'aadha malee hin haftu jedhanii mana xeenaa xayyabiyaa nageessanii ati ammas ammayyuu ganaadha daa'imni iddoodhaan sochoone ati ciniisuunis maatsanii keessa cufaadha kanaafiyyuu deebii galeedha maatiin hin gallu asuma bullaa jedhanii gaayaa waaqayyoon jedhe dabarsitee katinaan kennine nana mana hadaraa harka namaatti dabarsitee nan laatiin jedhee halkan kamisa saatii jaatti na jalqabe nan dhimtuun jiru nan dhukkubsadhaa nan iyyaa nan maraadha jimaata sana akkasumadha dooktoronni natti taraa natti ol furuumtuun jiru nagaadheedhu bakka amma gara galgala saatii jimaata sana galgala geenye ituma sanaan geenye ilaalanii na amma da'uu hin deessi bakka maatsanii shiiba namaara da'umsatti hin hiyaatteedhanii hin teenyee hin dukkanaa'ee saatii afur hin deessi saatii afuriin darbitu jedhanii saatii afuritti himtuu milikkinni hin jiru immoo jedhaniiru maaliif lolli du'a naa qopheessee sun nama keessa gareena lolaaraa uumaa tokko dhiisin jedhiini ofuma isaa garsi dhiibadhanii nan yaa akkamitti dubartiin too ciniisifatiin too hin jedhin deessi jedhani bakka nanii seenan taa'umtuun jiru saatii torba hin darbitu bakka hin deessi jedhan saatii torba sanas hin eeganii nan iyyaa nan maraadhaa furmaan hin jiru hin ciisuu hin taa'u bakka furmaatatti hin jiru kanumaan itoo hin jiruuti ganama sana bari'ee dhumaanaa gochuus hin dandeenye gaa hospitaalatti riifarnaa godhanii riifar gaafa na barreessanii oopirishiniidha hin dadhabne halkan sadii halkan lamarra bule kanarra nuti dhumaa gochuu hin dandeenyu operation jedhanii na barreessanii gilikoosii tokko na laatanii gilikoosichi yeroo sana dhiigni koo fudhatee dhiiga koo gara dhalaatti deebisa ture gaafa oppilaasiin na fuutee deemtee ammasitti dhiigni koo gaduma gara dhalaatti gadi yaa'a achumaan toon jirru seexanillee anaa dhabdee karaa koo lubbuu sadii dhiiga dhuguuf turte garuu waaqayyo kanas sinuma na dabarsi walitti buutee uumaa tokko hin taane lubbuu nama lamaas ambulaansii sana jala bu'uuf ture waaqayyo garuu irraa qabee hospitaala sanas nan galee da'umsaaf yaade maan opereeshiniin atis nagaadha mucaan kees nagaadha jarri nagaa miti naan jedhanii yaa waaqayyo ammas dabarsitee nan laanne ammas na faana jirta situ beekaan jedhe ammas saatii qidaamee sana muluu manarra oolee amma da'umsatti iyyaadhe daa'imni garagalteetti affanamuudhaaf furmaan hin jiru opereeshiniin ta'uu taanaan anis dhalli koos duudha malee falli tokko hin jiru garuu waaqayyo saatii basanaa daqiiqaa 5 gidduutti gidduudhaaf galee akkatti deenaaf ajaa'iba dhugaa waaqaan sinitti waaqayyo isa kana naa godheef daqiiqaa 5 gidduutti isa gidduudhaa galee kanaaf isti waaqayyo naa galateeffadha.
keessarraa dhuftanii gochaa waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhe dhugaa qabu. Ani maqaan koo Laliseen jedhama. Jiraadhu sasuma miseensi kiyya sasuma. Torbee lamaan roobii darbee galgala mucaa koona jalaa dhukkubee ture. Sa'aatii 3 keessa rafee naannoo sa'aatii 3 walakkaa keessa baannanii kanarra bakka wata ija galagalchaa bakka waan tokko namatti dhibbachuus hin danda'u. Nama inni ilaala malee arguu hin danda'u. Kanarra bakka abbaan silkii dha'ee silkii fuudhee faarfannaa baneetti kenna. Inni waan tokko iyyuu argaan hin jiru ture. Bakka haala kanaan utuma callaqamu gaafa wangeela fuudhee rakkaa wangeela qofa fudhadhu waldaa dhaqee dheebuu amma wangeela firaa daddarbachuu qabee achumarraatii bakka maasin jettee laalta mucaan ba'ee hin jiru du'aa jira. Raajii fa'itti naan dawwaltu jennaan raajii fa'itti gaafa dawwalu isaan silkii kaasuu didanii achuma bakka baay'een callaqamee jiraan dubbachuus hin danda'u hodhu dawwalee natti kenna ani waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'u ture bakka baay'ee dhugaa waaqayyootti du'aaffanni jedhamee tokko hin jiru olloonnis yaa'anii dhufanii bakka mucaan ija galagashee bakka mormi isaa duubatti galagalee waan tokko tanqasaaqasuu hin danda'u ture achumarraan bakka ammas deebiseetti dawwalitti himee maalootti dawwali bakka du'ee bakka amma raajii fa'aa kadhatanii mana mucaan kun lubbuutti deebi'uu hin danda'anis kadhadhee deebisuu hin danda'u itti dubbadheeni. Isa booddee raajiin kan naannoo sa'aatii 4 waan ta'e keessa misejjii barreessanii waldaa jirraa nuun jedhani. Isa booddee obboleessa isaatti dawwalatee hin dhufnee baay'annee dhufne. Halkan waggaa naannoo sa'aatii 5 waan ta'e 5tti dhiyaatee waggaa asii kosumkaasii addii fe'ee nurraa banee. Gaafa isaan barree nurraa banan bakka dhugaayyuu seene. As bakka kana gajjedhaa kana teenyaan bakka baachuu hin dandeenye mucaa ollaa tokkotu baatee jira. Isa booddee raajiin fannifanii kadhatanii fi zayitii dibataatti dibanii kadhatanii fi booddee bishaan kadhataas gaafa itti godhanii asumatti mucaan kan qaamni isaa goggogee bakka waan tokko namni duddatti yoo baate tokko morma isaa yoo qabe malee achi goggogee jiran ture. Isa booddee raajiin faan kadhatanii fi bishaan kadhataas itti godhanii fi waaqayyo maqaan isaa eebbifamu mucaan koos qaamni isaa lallafee dhannatti naa deebi'ee achi gaafa asii galu naannoo sa'aatii 7 keessa eeggalee bakka amma marti nama baruu hin dandeenye ture. Sa'aatii 7 keessa galu irra rafnaan bakka ganama yeroo ka'u bakka kaleessa si dhukkubee nama waan tokko nan hukumni jedhee mucaan amma kana fayyaa isaatii waaqayyoon naaf galateeffadha. Akka beeza walitti buusaa waaqayyoon galateeffadha. Amma hoggaan dhaabbadhee kan taasisu dhugaa waaqayyooti baay'ee salphaadha. Yeroo sana garuu baay'ee muddama guddaa keessan ture waaqayyoon dhaqaan eessitaa amma kana nabaachiste jedhee baay'ee waaqayyootti nam waan ture waaqayyooti haalli isaa baay'ee ulfaata waan ta'eef. Bakka isa booddee ani bakka asii gallee jennaan ganama yookaan ka'u mucaan fayyaa isa bakka ammayyuu as keessa jira baadhee dhaabbachaa turuu hin danda'u fedheen. Galgala sana dhugaa fiddan dhuftan yaadana adaarii kadhachaa irraa dhugaa fiddan dhuftan sana mucaan du'aadha. Du'aadha dhugaa goggogaadha mucaan ollaayyuu maal kan akkamittiin duddatti baana jetta silaa mucaan kinoo akkana itti qottee isaa fute ol qabdee ilaaltee jechuudha. Waan tokko du'aa fidillee. Bishaan sana akkuma afaaniin qabeeni ol deebisee guddaa ol deebisee. Asumatti ol deebisuu jalqabeeni waan tokko dura bishaan iyyuu gadi dabarsuu ture asumatti ol deebisee. Ergasii mana yaalaatti hin geessine. Uumaan fayyaa isaa waaqayyoof haa galatu ganama yeroo ka'uyyuu namni dhugaadha iyyuu seeneen kun mucaa kana dubbate moo sobduu hin jedhan dhugaa waaqayyooti warumti galgala jaan argani ganama waggaa dhufan ilaalanii isaaniitu gaaffii ta'e namoota warra ollaatti iyyuu jira nutti baay'ee gaaffii ta'e malee ganama qe'ee faarfannaa banatee moobaayilii ilaali namattuu dhugaan fakkaanne maleessaati. Innaa kana waaqayyoon na oolchee waaqayyoon naaf galateeffadhaa jira. Lammaffaan immoo buletiin koo jeekaateetii asii aadhaa achumarraatiin torban tokko guutuu gulokosii malee jiraachuu hin dandeessu turte. Achi bishaan soogiddaa gulokosii baadheen jira akkan tasa of nuudoon beekeen kufeen achuma mana yaalaa nagashanii achi immoo baanaan immoo gulokosii kana malee jiraachuu hin dandeessu naan jedhani jettee gulokosii kana baattadheen deema naan jette. Guyyaa musirra naa daawwattee jimaata isaanii as dhufee raajii faayinii obboleettii koo kanatti dhukkubaanii gulukosii malee deemuu hin danda'u naan jettee baattattee deemaa ni jirti jedheeni naamusiisa ishii naa daawwallaan jimaata isaas dhufeen raajii faa kadhachiisee fi achumaan qidaamee isaasii galee hoggaan hin daawwalee gaafadhu ani fayyaa kootii ani waan ta'e hin beeku waan akkamitti irraa qabe hin beeku jennaan ani sitti siif kadhachiiseeni jira namni namaaf kadhatu nama achitti geessee siif kadhachiise jennaan waaqayyoo si haa eebbisu naan jedhani maatiinis baay'ee na eebbisan kan yaadattee kadhachiisuufi kennaan jedhani isa kanaafis waaqayyoon naaf galateeffadhaa hin jedha. Inni sadaffaan heddumaa immoo obboleessa kootu waggaa darbeera hojiin qabu ture. Hojiin dhabee jedhee bakka hojii isaa naasiidha ogummaa adda garaa kana hojjeta ture. Isa booddee hojii nan dhabee bakka magaalaadhaas dhiisee mana kiraayis kaffalachuu dadhabee biyyatti galeen jira naan jedhe achumaan bakka qo'i namni kadhatu jira siin kadhachiisaa jedheefiin achumaan footoo isaa ergate namatti gaafa namatti footoo isaa ergatu dhufee raajii fayyini mucaan kun obboleessa kootii hojiin qabu hojii dhabee baay'ee rakkachaa jira biyyatti galeen biyya ta'aa jira naan jedhe hojii immoo
magaalaa hojjechuu malee biyya hojjechuu barbaadu jedhee raajii fakkachiisee fi hamma har'aa kana bakka yoo ofii isaan dhuffee mana oolerraa kan tarrafe hojii bakka asiis kottu mana nu jaalladhanii waamuuni hojiitti waaqayyo isa eebbise isa kanaanis waaqayyo naaf galateeffadha. Akka keessa walitti buusaa waaqayyo bisa galateeffadha. Ammallee achuma dabalaa waaqayyoon galata galchaan xiqqaataa kanaan oolmaa isaa inni